Ammaani waa'ee furmaata ko maal yaattan? Maal gochuu barbaadani? Gara furmaataatti gallaa'e. Chaalenjiitti gallam. Nama meeqa jira? Nama kubbaa. Paaspoortiin qabu. As keessatti rakkataadha. Ilaaltutanii adda birriis gaditti meeshaa ittiin dhuguun qabu ilaaltutanii. Ati amma maal barbaadda? Meemmee fedha kee nutti himi. Fedhii kee nutti himi. Maal hojjedhu kana hojiin jiru barre hoo. Bootoo hojjetti kun hin jiru jalakaan hin jiru hojiin. Kanaafuu maal goona ree? Dhagaatanii miti kunoo. Maal goona ishii? Ikaamaa mana akka jira? Ikaamaa kana mana akka jira? Kana naa godhaa jedhe. Kana naa godhaa jedhiitii uummatatti maddu. Aye, amma uummata keenya. Atoo rabshaa biraa uumta. Rakkina akkanaa keessa jira. Kan akkana gargaartan hin barbaadan. Keessa jira. Bireetti nyaadhanii kun qabu wata bulullee qabu mana keessa areemee jira. Ati warra mana naa keessa sababii kooti areemte mana keessa achi baama naati golulti. Sakalee naa taati na gargaaraati furmaata tokko naa ka'a. Gannaadhaa. Eessi furmaanni kee maal akkasii goonu barbaadan? Birriin ati mana naariiti. Birriin mana paaspoortii naa baasaati. Mana naa kireeffadhaati. Birrii itti nyaadhee hojii ittiin galu naa kenna. Aman dalagaatti sin. Paaspoortii sii baafna. Kiraa manaa sii kaffalla. Waan ati nyaattu sii kenna. Teesseetuma nyaatta kaan. Anuu nan barbaada sakkanaan. Isa akka kanaan iyyuu hin barbaadna. Anis hin barbaada yoo jiraate dara. Ilaammee. Qoosuu miti ami ko inni kun anus hin barbaadna bootii koo. Abdi hin qootin. Kanneen kanneen gaafa na budabeetti taa'ee mootummaa lakabsaa'u kan nyaata naa bitesi galata qabdi. Dhiisi waa'ee mootummaa rakkina kee otoo ofirraa mootummaa ilaal utuu waan qabaati mootummaa deeggaruu yakka baay'isa. Mucaa waan dubbatee hin jedhe bari. Annen gede nama Oromoo Alex fuudhamuu barbaadee nama Oromoo dhaadhistee ko shiroo Ati sana wajjin akka dhaqaa jabaatu. Biyya ofiitiin dhaabbatee qabsaa'ee mana naa kireeffadhaati paaspoortii naa baasaati waan nyaadhu naa kennaa jira. Korma sanbataati moo ati kan teessimnee si qallamnu? Amaddi asawun dhowwite matatti muu hin dandeenyu lafa bee. Uummata keenya goddaatti ma. Alatti taa'ee wallaahi maatiin keetti atillee namtaa kan himaa. Amaddi amma uummata kanatti fayyadaman naan didaataa. Hundi keessan kan talaata ta'e jechuudha. Jireenya hoo keessatti akkuma ijaarru alatti taa'eeti. Manatti manadha hundi keessan jechuudha. Maaliif Manni baratamu Mubaarak Musammaa Itoophiyaa guutuu urgoote. Jireenyi kee qajeelu lamu arra dhangala'aa Alex Itoophiyaa wayyaa urgoote inni. Ni galee giftii yaa jedhe. Eenyu? Mubaarak. Mubaarak akka jedhee majjin. Mubaarak dhaggeeffadhu rakkina isaa. Tokkoffaa paaspoortii naa baasaa jedhe. Kiraa manaa kan waggaa tokkoon irraa kaffalaa. Afani gaafa nan gargaaramu gaafa jedhee boolti qabu maal dhuftee ati argaa sidii sunaan jette ati Alex. Baasa boona baasa turki deemuu hedaa jedhe malee kiraa mana irraa lakki haadha faate koy akka jedhe koy Amaddi afaan kee namaan qabe jammaanan qabe afaan kee jiisaa laan Sinii si saanaa jedhe Alex dubbadhu kamaa. jammaan qabnaan didda Amaddiin afaan kee. Amaddiinitti maaf dubbanna nuyi nama Amaddiiniin gargaarsisee waa buufna malee kana booda. Elaa. Elaa Amaddiin. Alex. Wallaahi namni kun narfaan kun manatti banadhaa agarsiisaa jetti. Tokkoffaa basaaftuu mootummaatiin lammaffaa immoo Itoophiyaa keessa taa'ee kan mootummaa basaa ture yeroo duraa isa kan marti illee sana keessaa qabu Mubaarak Musammaatti kanatti biti. Isa kan viidiyoo fedhee haasa'u illee kan warra fuudhite illee jedhuma. Garuu Alex mootummaan kuffiftuu abadan mootummaan aangoorraa Alex miti Alex. Bulbattiidha. Muti godhu Alex mootummaan hin bu'u. Abdii maal jala dubbattaa? Yoonni bulchee ani Itoophiyaa bulcha. Anataa tikeetti guutatee galee Itoophiyaa bulcha. Si galee hin bulchitan. Abdii Geetaachoo maaliif jala dubbattaa? Abdii Geetaachoo Mubaarak Musammaatti immoo dhaga'utti hima. Mubaarak kan attesee Itoophiyaa argatte mee birrii dalagatte akka itti galtetti nyaattu. Nama birrii tokko sitti kennu ta'e laata. Manni mana qorqoorroo 200 ijaaree jira. Mana qorqoorroo. Maasii galchee. Fooqii qaba baata. Balbala 200 fooqii ajaa'ibaa kana Fooqii qaba. Maa Itoophiyaa argatte bara gurgurate bara biyya gurgurtaa bara hattuudha. Ituma nuti keessa jiru nu wajjin. Fooqii isaa sanuu yoo xiyyaaraan koran malee kasilli midhaan hin korre qaba kaliiftiidhaan hin seenne sii galee. Biyya odoon sababii kooti bu'uuraan nama ejjefamu Mubaarak Musammaa asii importii booletu bu'uuraan kanaaf booluu dhiye maal mirchaadheen gaddaatti galee mootummaa filateeraama hin galle bara hattuudha kanaaf sodaate basaaftuu mootummaati kanaaf of sodaate bara. Hin fedhu mootummaa. Alex garuu akka galgala hidhamuu baannaan ati dhugaa rabbii gootummaan kee hin beekamu Amaddiin. Alex taa'een qabama. Maatiin isaa namni kun marfan kun mana dhala namni kun marfan kuni
Ala kita itti mana badhaadhaati itti gadi itti ba'a. Mubaarak Musammaa basaaftuu mootummaati itti manadhaa hundi keessan. Manatti manadhaa. Hundi keessan. Namni dhiira jedhe Rekstaayeetu keenaa ilaalu. Namni dhiira taate. Akkasii. Hojiin hojjetu agartee damooza kaffalaafii ture. Mana koo keessa jiraata haala. Namoota kaffalaafii turte hin beeknaa. Saarii maalti asii warra si fide bu'ii kottu saarii bu'ii. Silaa akkaawuntii kenna naan inni bu'ii gadi. Waree. Buusi gadi. Maalti asii fide asii baasa. Amma fuulee saabachuu dhufte. Uummata keenya. Ahmaddiin. Amma Nama dhaggeeffadhaa. qaama seeraa tokko ol galchitee yoo waliin mari'anne homaa jetta waa'ee Aleksii kanarratti. Amma dhaggeeffadhaa himaa tokkoffaa waa'ee jireenya gootiitti deemne. Waa'ee jireenya gootii paaspoortii jalaa gatanii lammaffaa icciitii keenya baasee Itoophiyaa mirchaa dheen gaddaatti hin galle silaa lammas xiqqeetti godhate galee mootummaa filatee deebi'aa miti as hin galle biyyatti ofii godhadhoo galee dhufe. Paaspoortii kana jalaa gatee Saam Zaashim. Maaliif duraan mootummaa basaa ture waan ta'eef galee nus saaxilaa jedhanii kana jalaa gatan. Nama natti bitan jechuudha. Maal akkam qaama seeraatti jedhani. Salphannee reedhanii marti na nyaachisanii mucaan qaama seeraatti jedhaa salphanneera icciitii keenya hunda beekaa. Nu saaxilaa mucaan. Mubaarak Baalee kana ol galchaa Mubaarak Gaafa Baalee kana ol durbisi qabattu galchaa. maal siin jedhan ustaaz? Gaafa durbisi qabattu. Abdii Geetaachoo dhiis. Waa'ee durbaa ajandaa isaan jiru. Waa'ee jireenyaadhaa dubbataadha malee waan biraatti miti. Har'a mana Maal jireenyaa keessaa isa bulaan. Muudii qabachuudhaaf ol baatan immoo waa'ee furmaata kootiis ol baate Abdii Geetaachoo. Abdii. Abdiin fi jecha booyee dhiisi abdiin tuqini masootti. Deemi maan qabachuu dadhabee kanaan jettaa gurbaa. Masootti gammachiisin dhiisi. Muudii qabachuu immoo furmaata naa qabuudhaaf ol baate Abdii. Diinummaa ustaaz Hamzaa Haashimii yaadadhe isa maqaa isaanii sa'aatii dhoofnaan diinaa isaa. Laala waa'ee namaa naasain. Atamma. Furmaata naa qabu immoo sagalee waraabee liqootu gamee deema. Atillee akkasuma wallaggaan keessaa dhattee fuutee mootummaatti waan qabsabtu natti qabsaatu. Mootummaatti qabsaa'uudhaaf. Wallaggaa intalti isaa sun wallaggaadha. Qabsaa'uudhaaf dhaqee fuudhee. Aadaa kanaaf Diinuu walitti mootummaan garagalu fedhu ta'e beelofnaan adaanni. nyaata siin binnee gurbaan. Laala mootummaatti qabsaa'u itteeti baratillee silaatuun qabsuun ta'eeti hadhatan galabee bichaa ta'e sirna Abdii ati silaa odoo mootummaa kanatti qabsaa'uu hin dandeenyeeti. Eessaa fuuchuu qaba ture eessaa fuuchuu Silaa qaba ture. jimmaan keessaa malee Itoophiyaan wanta gara isin biraatiin Itoophiyaan wanta namatti isin beeku malee mootummaa isin kuma qabu amma mootummaa isin bara hunda keessan hattoota akkanatti qabeessinidha. Eessaa ammaa kun fuuchuu wallagga qaba keessaa dhattee fuute waan abiyyiin jibbitu wallagga keessaa Hattuudha dhattee waan jibbitan ofii bara. An biyya keessaa biyya ala taa'e kan garaa duwwaatti mantimee haatee mootummaadha kudurfataa ture. Sitti xiqqaanaanii ganaadha. Kanaan kooratti dheengaddaa akka inni mirchaa gadhimne kan gochiise anaa Dubaan keessaa qabsaa'ee hidhachiise. Garuu amma mootummaan amma tarreetti isin funaanee warra naqee hunda keessa yoo hidhaatti nareen anaa maddiinii miti sittanii ilaaltan. Har'a galgala Aleeksi qabamee hidhamuu qaba. Warra naqee hunda keessa hin jedhin. Anis moo? Adillee Mubaarakillee Alakillee Ustaaz Hamzaashim Soomaaleen hundumti keessa yoo hidhaatti hin guramin. Maal Ati Aleeku ati sijjamir waan amaddiiniif abiyyiin jibbitu wallaggaa fuute. ani waan ani Amadii wallaggaadhaa fuuchuu kootiif anna biyyiin jibbamee. Akkamitti wallaggaa fuuta qoy. Dhiifamaan.